Chaate. Isnooni ji'a tokko yoo guddatte wanni walitti deebitee kana waan ka'achuuf kaadhuu fi akka lafee walitti qabamtee weerre akkas jedhanii bara. Mana way downtown kana kennanii fi maatii qaba. Achuma gata ijoolleen gurguddoo qabu. Mucoo guddoo dilbii hagana geessu takkatu yabbuu isiiti. Manuu walali ma ofii manuu itti galan kana keessatti lafa dhooyi. Yoo dhooti dilboo kana gaditti. Maybe nyaata biyya kanaati. I don't know. Lafee wanta kan ta'u nan anu gaara guddadhee bara lafa baalee san keessa dalloo mannaa madda walaabuu keessa guyyaa keessa lafa dhaa'u wala birata kan ta'u irraa lafa la'oo yaa marraa yaa akkas dhuga amma waan xiqqoo lafa xiqqoo kana qaawa lafa irra jiru lafa keessa jirtu beekta qaawasa irra akkanatti sanumatti lafeen afurii cabxe wanta kana keessatti kophee ol bakka walii kana moo kophee kee bakka kophee keessuma keessa as keessa garuu walitti deebi'ee waan hagas maraa miti addumaan furatte beekta caballee doon ta'anii walitti jirti yaa abboon nyaata kanatti feekii miti jiruu nama distroo godhaarti. Bar waggatti ati nama baay'ee dhageettaa ceebalu kuufee caabe kuufee hospitaala seene ajaan barba. Amma gizee osoo dhufu kana fa'aa hedduu caccabanam. Dhugaa yaa. Nyaata biyya kanaatti nyaata feekudha. Wallaahi an takka kan. Biyya keenyatti takkaa eebalu namni kuufee caabe kaja inuu dhageessu. Inuu hin jirtu iyyuu waan akkasii hin jirtu. Yoo makiinaa faanti dho'e malee. Yoo fardarraa jigde malee lafa dhaa. Waan keessa waan akkasii jira biyyi tuniin nyaata kanatti nyaataaf dhugaanii wanni biyya keenyaa waan fresh beekta haaraa wanni marruyyuu nama bara boola fardi faana faan tahee koora faanoo isaan bitama kan miila keessa kan kana faan fudhatee fardi beekta lafa harkisee kan deemanii gana beekan reebanii qabanii dhagaanta anuu warraa tokko katamaa bidire takka keessa bidire akkana garjalaa jirra farda wahii yaabbadhee kama ifirraa taphachumaaf lafa dha'ee wanni sun koraasu jala deebite fardi narra ejjatee waan akkan ta'an hin qaabadha yeroo xiqqoo yeroo waan akkan ta'an waan akkan ta'an. Ani soita ijoollee ani fardoo yaabbatuu kana sodaadhaa beekta. Obbolees kenna hangafni kenna rabbi rahmata isaa haa godhu. Na jaalata akka malee. Jamani jedhee naalloo lama itamar. Farda irra na kaayee ani ijoollee xiqqaa. Farda irra na kaayee fardi naqattollee qabu gama malee. Fardi naan jedhee farda dha'e garafe. Yoo inni garafe asuma fardi shil hoo jedhee cee ani waa siibee gaaree ijoollee xiqqaa asuma irraa lafa dha'ee waa kun qunca'ee kan taane dhugaa akkas. Osoo biyya kana taate roobuu du'anii. Akkas laa mataan nama kiraash taha ammallee biyya kana taate namni akka lafa dha'u hin beeku. Wayita lafa dha'u inni ijoollee hedduu argaa bara viidiyoo irratti yuutuub irra yoo ilaalanii argan. Nama wayita lafa dha'u harkaf dura kaa'ee akka nafa kan kee mataa kan kee faa akka gidaara irratti nami gariin biyya keenya nama yoo ilaalte namni yoo lafa dha'u harkaf dura kaa'ee akka gartee akkanumaan nama akkanumaan afaanin fuuldura nama afaanin lafa dha'ee killeen irraa yaati bara lafa sibiilaa kana dha'e irratti harkaf duran kaa'anii. Akka gartee waan anjaa areessuudha tasa itti jigani malee. Ayyaa toora waan haaraa biyya kana argisanii harka fuuldura kaa'uun anjafatee jiguudha barsu dhibee taate. Jechuun kiyya haguma ta'e haa ta'u mataa fi waan adda addaa. Dhaqqaban aboo. Dhaqqaban akka ta'an sun harkaan lafa kaa'atee jiguun dhugaa namni yoo gatan tare harkumaan lafa reeba laakiin an danda'a. Akkas argeera viidiyoo hedduu kan namni ofirraa afaanumaan akkanumaan lafa dha'ee akka nama harka duubatti hidhatee deemu akkana lafa dha'ee harkaf dura kaa'ee. Akkasii tokko bal'ii kana jaatti ta'ee kennatti badaa lafa dha'eeti isnoo naan jettee dooma kennatti naan jettee waggaa lamaan irraa miila asiin na jalaa taree waati jettee mootu harka kana dafee kophee akkanaa fudhadhu asiin lafa dhaqqabadhee akkasitti bareedeera.
kopheen tunin Yeah. very guddaa nama arga Alhamdulillah dana. Ganan wallahi kabda alina nagar wallahi ganan ala sabbat wallahi busy ne. Wallahi ala sabbat. Ko ne tunumir jaate. tunin kophee bareeda Yeah. Amazon irraa bite doolara 100 Wallahi. 100 doolara wanni bara ammallee gogaa looniiti gogaa wayiiti Koran orgi ture goringutu. qorra keessa qorran dhoowwite keessa isbanji qabdi Ba kana o isonji keessa ai. isbanji qabdi isbanji waan akkanaa ta'u waan Gubba irra hajali o kam? Eh. Nagaa wal salam. Fayya fayya. isbanji qabdi Dansa alhamdulillah. Tole. aya Ayye. Hajali waan jetta. Inde mo inde be jetta. ha lakki an deemuuf taa'ee dadhabe bar taa'ee dadhabe ayya adeero good to see you ayya so this is where they send money Hawlad Ala Amal the money wiring services 4 of them in here at the minimum everybody is selling the same things but everything is so cheap you can negotiate the prices if you don't like it you can leave go to the next person so this building they rent spaces oh yeah you able to put the coffee in here Yeah. huh We have coffee. put it in here for me can you put it in here Yes. hot coffee okay all right all right bum, 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 bum. Yes sir something like that bum, 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 bum. Let's see what we got here make sure it's money on this card $1 whoa $10 Whoa, this is insanity. Mine's are food. Like a Target.